Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo guyyaa irraa qabadhee dhiyaadheera. Oduuliin ani Taaddisee Lammaatii turtii gaarii. Guyyaa irraa abbootiin 25 haaraa muudaman gara qulqulluu Paatiraarkii Abuna Maatiyaas deemanii jiru. Yaada achitti kaasan qaban irratti baay'inaan waliin mari'atanii jiru. Muudamni abbootii mulqamuu akka hin qabaanne barnoonni kitaaba qulqulluutiin deeggarame dogummaa mana kiristaanaa fi sirna mana kiristaanaatiin kan wal simu akka ta'e ibsuuf walii galanii jiru. Akkasumas muudama abbootii kana duubatti deebisuudhaaf ta'e irraa deebi'anii mulquun yookiin irra deebi'anii muuduun dogummaa mana kiristaanaa waan walitti bu'uuf akka hin fudhannes ibsuuf walii galanii jiru. Abbootiin haaraa muudaman kun muudama mulquu osoo hin taane bakka hanqatetti qofatti akka ta'e qabuu fi ibsuuf walii galanii jiru. Akkasumas dhorki manni murtii uffata Phaaphaasii akka hin uffanne daangessu waan jiruuf dhorkaa sana kabajuudhaan uffataa fi qoobii monoksee dhiyaachuuf walii galanii jiru. Kuni kan jajjabaachuu qabuu fi gara fuulduraatti walii galteedhaan mirga uummataa fi gara fuulduraatti immoo ta'eewwan ta'an akkasumas hojiiwwan dalagaman karaa miidiyaa kanaa yeroo yeroodhaan kan gabaasu ta'u gamanumaan waadaa isinii gallaa jabaa waaqa isiniin jenna. Mootummaan Itoophiyaa ibsa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa baase kan hin fudhanne ta'uusaa ibseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa wayita walitti bu'insi kutaa Itoophiyaa kaabatti mudatee turetti sarbamni mirga namummaa olaanaa raawwatameera jechuun gabaasa baaseen kan hin fudhanne ta'uusaa ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ibsa baasenis gabaasa qorannoo waloo ogeeyyii koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi koomishinara olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin yoo madaalamu gabaasni Ameerikaa kunis bu'aa qorannoo haaraa hin qabu jedhee falmeera. Ibsichis madaala kan hin eegne fi qaama tokko qofa yakkuu irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa ibseera. Mootummaan Itoophiyaa wayita imaammata filmaata ce'umsa haqaa irratti marii biyyoolessaa geggeessaa jiru irratti kan bahe ta'uusaa ibsaa yeroo isaa kan hin eeggannee fi madaala kan eegne ta'uusaa jedheera. Ka'umsi ibsa mootummaan Ameerikaa waan fedhes ta'us ibsichi duula hawaasa tokko hawaasa biyyattii biroo irratti kakaasuudhaan qoodamiinsa uumuudhaaf itti fayyadamuu danda'a jechuun hakeekee jira. Walumaa galatti ibsi mootummaa Ameerikaa adeemsa qoqqooduu fi walabummaa hin qabne kan hordofedha jechuudhaan ibsi ministeera dhimma alaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken daawwannaa tibbana Itoophiyaatti taasisan hariiroo tarsiimoo biyyoota lameenii jidduu akka fooyyessu abdii uumee jira. Yaa ta'u malee gabaasan booda ibsi Anthony Blinken kennanii ibsa kana kan faallessu ta'uusaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 18ffaa har'a taa'een dhimmoota adda addaa irratti mari'atee murtee dabarsee jira. Manni marichaa wixinee labsii dhaabbilee misoomaa mootummaa irratti jalqaba kan mari'ate yoo ta'u, wixineen labsii dhiyaate kunis dhaabbilee misooma mootummaa sirna bulchiinsa koorporeetii iftoominaa fi itti gaafatamummaa akka hordofsiisu taasisuuf sirna bulchiinsa faayinaansii isaanii ammayyeessuun dorgomaa akka ta'an gochuu waan ta'eef bu'aa qabeessummaa osoo hin miidhin tajaajila uummatummaaf geessan akka ba'an taasisu dhiibbaa isaan irra jiru fooyyessuuf kan gargaaru ta'uusaa walii galanii dinagdee gooroo biyya irra geessanii akka ba'aniif wixineen labsii kun qophaa'ee mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaas dhimma kanarratti mari'achuudhaan galtee erga dabaleen booda akka argamuuf mana marii bakka bu'oota uummatootaatti sagalee guutuudhaan qajeelchee jira. Ittaansuudhaan manni marichaa wixinee labsii Itoophiyaan gibira dachaa akka hin kaffallee fi gibira dhoksuu ittisuun mootummaa Luxembourgii fi Konfedereeshinii Siwiizerlaand waliin taasifte raggaasuuf bahe irrattis mari'atanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM qophiiwwan oduu gaggabaaboo biyya keessa fi biyya alaatti irraa qabannee asuma irratti goolamnee jirra. Kan hanga ammaatti waliin waliin ture ani Taaddasee Lammaatii. Sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuun maatii keessanii fi hiriyoota keessanitti nu dabarsaa. Komee qabdanii fi hojiiwwan fooyya'uu qabaatu yoo yaada qabaattan Facebook keenya irratti akkasumas
teelegiraamidhaa fi waatsaappiidhaan nu qaqqabuu dandeessu. Waan nu deeggartaniif, waan nu jajjabeessitaniif galatoomaa isiniin jenna. Oolte bultee nagaan.